daawwattoota sagantaa Jirraa Miidiyaa maatii warri Jirraa Miidiyaa hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi badhaadha isiniif haa ta'u. Nuti egaa qopheessitoonni qophii sagantaa Jirraa Miidiyaa ani kanneen har'aa isin faana turtii taasisu Maamituu Kaffiyaaluun jedhama. Keessummaa tokko qabna qophii faajjii aadaa irratti kan yaadannoo kennanii keessummaan keenya kun egaa Minisootaa irraayi. Obbo Naggasaa Deettii jedhamu haala jireenya isaanii maaliif har'aa akka isaan affeerree isaan waliin turtii taasisna. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti eessayyuu hin deemin waliin turaa isin affeerra. Ammas egaa garma isaaniitti isin dabarsina. Obbo Naggasaa baga nagaan dhuftanii yooyyaa isiniin jenna. Jirraa Miidiyaa baga nagaan eegdanii jiraadhaa nagaa ta'a. Akkamii mee Obbo Naggasaan eenyunni eessaa kaanee eessa gaanii waan jedhu irratti gabaabsitanii mee toof nu ibsitanii. Egaa tanaan duras miidiyaa kana wajjin xinnoo haasofneet turreeyyuu iddoon dhaloota kiyyaa dhiya Shaggaroo dhiya Finfinnee naannoo Dandiiti. Iddoon addaa Baddaa Eeguu jedhama. Yookaan naannoo Tulluu Siifuu jedhama. Abbaa kiyya Deettii Dhaabaa fi haadha kiyya Kuulii Yaadatii irraan dhaladhe. Inni barate hin jiru akka carraa ta'ee. Har'a kan isin affeerreef egaa keessummaa keenya kan isin taasisnee fi qophii faajjii aadaa qabna. Qophii faajjii aadaa kanarratti Irreechi Arfaasaa jira. Irreechi Arfaasaa kun irreecha yeroo kaanirraa maaltu adda isa taasisaa isa jedhu irratti mee yaada keessan akka nu ibsitaniif. Baay'ee gaariidha. Irreechi baay'eetu jira. Irreechi malkaatii fi irreechi tulluu. Irreechi amma irreeffachuudhaa deemnu kuni irreecha Arfaasaa yookaan irreecha tulluu jedhama. Irreechi tulluu kuni tulluun kuni tulluu hundaamooti. Tulluu filatamaan hin jira. Amma fakkeenyaaf naannoo Tuulamaa keessa 8 tulluu waaqaan jedhamu hin jira. 8 tulluu waaqaa kana keessa an filatame tulluu Cuqqaalati. Akkanumatti immoo Oromiyaa mara keessa Oromiyaa dhiyaa naannoo dhiyaa tulluun Laaloo hin jira. Oromiyaa dhiyaa bahaa keessa immoo tulluun Hundiddoo waan jedhan hin jira. Bakka hundattuu sirni gadaa hanganamaa Oromoodha tulluutti bahee akka hirreeffatu akka waaqa isaa kadhatu caffeen tumee seerri gadaa tumee seerri siiqqee tumee seerri foollee tumee hundumaafuu badhaasee hundumaafuu kenne. Maaliif tulluu irratti hirreeffatu? Tulluun waaqatti dhiyoo jira. Waaqatti ol hiiknee waaqa keenya kadhannee sanyii facaafachuu deemnu kana arfixoo adda addaatirraa galaanarraa nuu hambisee nuu biqilchee an biqilte san nuu daraaree nuu asheetee simbirroonis allaattiin adda addaatis irraa soorrattee birraatti ceeti. Irreechi birraa sun isa booda dhufa. Irreechi tulluu waan adda addaatiif ummanni Oromoo dur hoggaa seera isaatiin jiru san, hoggaa sirna gadaatiin jiru san, yeroo amantii mataa isaa qabaatee jiru san tulluutti bahee yoo kadhate yaa waaqa tulluu kana uumte, yaa waaqa hunda uumte,
yaa Waaqa yayyaba shan yayyabde yaa Waaqa samii bakka sadiitti addaan baafte yaa Waaqa dachee bakka lamatti addaan baafte ansi malee uumames hin jiru ansi uumes hin jiru nuu dhaga'i duumechi as deemaa jiru kana adoolessaa fi hagayya amma fulbaanakitti an jiru kana bokkaa gaarii nuu roobi bakakkaa hamaa nurraa qabi galaana horii keenya fudhanne annama keenya fudhanne laga akka dirbaban dabarretti nuu guuti lafa keenya nuu jiisi an facaafanne kana sirriitti nuu biqilchi jedhanii Waaqa kadhatu. Irreechi tulluu kana duwwaa moti. Oromoon hongeen tokkorree yoo dhufe akka Waaqa kadhatu han godhan nama duwwaa moti. Haadhaaf jabbiirree addaan laganii fardi akka margan dheenne godhanii hoolaa ilmoodhaan addaan baasanii jabbiin akka marrattu haati akka marrattu uumaa isaati hunduu waan ta'eef uumaa Waaqaa waan ta'eef hundumtuu daba jiru yakka jiru hundumtuu akka Waaqatti iyyatee Waaqni araara buusuuf horiin irree akka itti hirmaatan hin godhu. Akkuma nama isinitti beekana horii akkamitti itti hirmaachisu jabbii fi haadha addaan fageessanii jabbiinis akka marrattu haatis akka marrattu. Egaa yaa Waaqa nuyi balleechaa hin qabnu uumaa ganamaatiin nutti dabe. Uumaa keetitti nuu deebi'i. Uumaan kee iyyaa jira, uumaan kee rakkachaa jira, uumaan kee beela'aa jira, uumaan kee dheebochaa jira. Ati uumaa ganamaatti nuu deebi'i nuu araarami. Jedhaniiti tulluutti ba'anii Waaqa kadhatu. Tulluutti ba'anii irreeffatu. Waggaa irreeffatan hangafaan maannaa wal waamanii dubartiin siiqee ishii qabattee okolee ishii qabattee gaadii ishii qabattee tulluutti ba'anii Waaqa isaanii kadhatu. Irreechi maal jechuudha? Irreechi araara. Irreechi gocha. Irreechi misooma. Irreechi dagaagina. Irreechi eebba. Irreechi araara. Araara Waaqni namni lafaa fi Waaqni walitti araaramu. Irreechi galata Rabbii galchuuf Waaqaa galata galchuuf. Waan argattee Waaqaa galata galchiteeti waan si fuuldura jiru immoo yaa Waaqi sitti kennine yeroon kun yeroo facaafannaati. Yeroo laftii fi sanyii wal ga'u kana sitti kennine ati waa hundarraa nuu hambisiitii nuu biqilchiitii galaanarraa cabbiirraa bakakkaa adda addaatirraa nuu hambisiitii akka misooma keenya ijaan agarru yaa Waaqayyo nuu godhi. Si malee homaa hin qabnu hangannas nuu uumesii ambonas nuu uumesii hunduu uumaa keetii. Yaa Waaq
yoo dabarree hojjanne ati dhiifama nuu godhiiti karaa sirrii nu deemsisi jedhameet waaqa galata galchu. Akkuma jedhe irreechi guddaan hawaasni Oromoo irratti hirmaatu irreechi lama irreechi tulluu fi irreecha malkaati. Kanaa alattis irreechi hin jira. Oromtichi tokko imaltuu dhaquudhaaf waggaa mana isaatii odoon bayin haati manaa buna kooftee buna daffiftee erga bunni daffee eebba jira haati manaa jabanaa gurra qabattee abbaan manaa maal jetti haati manaa jabanaan jabaa jetti. Abbaan manaa immoo jabanaa odoon ta'in rabbitu jabaadha. Waaqan uume jabaadha. Rabbi jabaadha jedhee buna isaa haati manaa isaa buuftee irreeffatee dhibaafatee misansoo isaa jalatti yaa waaqni nu uumte imaltuun deemu kana akka karaa irratti gufuun nan agarre akka gufuun hin dhoofne nu milkeessi milkiidha nu deebisi warra milkiin bakka dhaqu kana warra milkii godhi faana kiyya faana milkii godhi farda kiyya kana farda milkii godhi jedhee eebbifatee irreeffatee manaa ba'a. Kana duwwaas miti immoo malkaatti yoo dhufe farda isaa cancala irraa baasee araddoo kan hindhee buqqifatee cabsatee malkaa itti dhufu san irratti irreeffatee irreecha harkaa qabu kan hindhee harkaa qabu san malkaa bishaan saniin cuubee adda farda isaati fi adda isaatitti facaasee farda isaatis immoo bishaan dhugoo ta'e bishaan san obaasee yaa waaqni malkaa kana uumtee bakka dhaqnu nagaan nu geechitii nu deebiseedhanii malkaa ce'anii erga malkaa ce'anii booda farda isaa akka marga ciniinu akka lafa marga lafaa ciniinu godhee erga lafa fardichi lafa ciniine marga ciniine booda cancala isaa itti deebisee bakka imaltuu isaa dhaqa. Kun immoo irreecha dhuunfataa irreeffatani. Ambiraa irreechi immoo ambiraatis hin jira. Amma fakkeenyaaf namni tokko yoo miilli jala miliqee yoo waan tokkotti dhufe namni dhidhiibu hin jira ogeechi hin jira. Nama san dhidhiibee hin fayyisa irreechi hin kennamaaf nama san innis irreecha jedhama. Irreechi suni anwar nama dhuunfaa idduukki ta'u suni irreecha marga ta'uu hin danda'a. Buna ta'uu danda'a. Bunas ta'uu hin danda'a. Tamboos ta'uu hin danda'a. Waanuma qabuun akka naannoon mijeessettiif irreecha kenna. Irreechi maqaa hunda qabateeti jira irreechi. Kanaafi waan qabu qabatee irreeffata dhuunfadhaanis. Ayyee silaa addaanis hin kutaa silaa yeroo waaqa tulluu uumtee waaqa dachee uumte jettanii gaafa dubbattanii irra naa deebi sirriitti hin dhag. Sila yeroo duraan dubbattan waaqa tulluu uumtee waaqa dachee uumtee waaqa galaana uumtee jettanii yeroo dubbattanii
yayyaba yaa rabbii yayyaba bakka shanitti hirtee jettan yayyaba jechuun maal jechuudha? Seera ganamaati seera waaqaa yayyaba rabbi lallabee seera ganamaa seera oromtichaa seera oromtitti yayyaba ganamaati kenna ganamaati Waaqni kenna. Yayyaba jechuun lallaba jechuudha. Akkuma duratti jedhe lallaba shan. Egaa lallaba shan hoggaa jennuun gadaan Oromoo shanii odaan Oromoo shanii qaamni keenya kunirree bakka shanitti addaan hiramee manni oromtichaa manni Oromoo keessa shanii waan hundumtuu shan yayyaba shan hoggaa jennu samii keessaa bakka sadiitti baasee dachee irraa immoo bakka lamatti lafaa fi bishaan jechuudha. Samii keessaa immoo addeecha urjii fi bakkalcha. Kanaafi yayyaba shanan jedhu isaan kana. Ayyi amma mee garuma duraanitti sin deebisna. Irreechi biraa immoo kamtu jira jettani? Kan namni dhuunfaan akkuma mataa isaatiitti yeroo manaa bahu yeroo imala deemu kan irreeffatu jira. Mana isaatti kan irreeffatu jira. Yeroo miidhaman, yeroo caban, yeroo meeluun namatti dhufee namoota nama dhidhiibaniif horii irreechaa jedhamee kan kennamu jira. Horii irreechaa maleeyyuu fayyanii jedhamee yaadama. Ani nan beeka waan ta'eef isin irra deebi'ee horii irreechaa kan jedhamu jira. Isaan ala irreechi kan biraa jira jettanii turtanii mee natti himame. Egaa irreechi akka anammaati kaafte kana dirqama horii ta'uu hin danda'u akka humna nama saniiti. Maquma isaatu horii irreechaa jedhama. Horii irreechaa jedhu horii irreechaa yookaan galchaa irreechaa jedhu. Irreechi kan biraatis hin jirammoo Oromoon akkuma beekamu ayyaantuu qaba. Bakka itti ammachiifatama. Ilmoosaa, ilmasaa, intalasaa bakka itti ammachiifatu qaba. Dubartiin takka yoo deesse wanta godhamutu jira. Odoon dahin dura mataa ishii shurrubbaa dhaattee waa hundaa dawoomsaaf qophoofti. Erga deechee yoo dhiira ta'e egaa waan baay'eetu jira. Sumaaf shan ililchanii an jedhu tokko dhaga'uun didduu. Yoo dubara taate immoo yeroo sadii yoo dhiira ta'e yeroo sagalii. Akkatti addaan baasa Waaqni kun haa beeku egaa attamitti addaan bahee maal ta'ee jettee nan gaafatini. Wanta akkanaati jira ammachiisaa warra ammachiisaa san hoggaa dhaqani. Minaan marqaa qopheeffataniit dhadhaa qopheeffataniit soogidda kinoo amoolee kan jedhan san qopheeffataniit warra itti ammachiifatan san warra itti irreeffatan san bakka san dhaqanii jaaloo dhaabbatanii jaaloo san waa hunda dhadhaatti godhanii qopheessanii namni ammatu sun namni ayyaantus sun dubartiis ta'uu hin dandeessi dhiiras ta'uu hin danda'a. Yoo kun jiraachuu baaterree an itti ammachiifatanii abbaa ilmaa san ta'uu hin danda'a. Akaakayyuu isaa ammatee maqaa baasaaf. Kana booda jaaloo sun erga dhaabbatee booda dubartiin sun eebbifamtee kenni jaaloo sun akka hirre kennisa yoo kenname jaaloo sun yoo kenname maqaa ayyaantus suni maqaa hin baasaa. Gammachuu jedhaa, tolasaa jedhaa, fayyisaa jedhaa, badhaasaa jedhaa. Yoo dubara taate immoo yoo dubara taate ayyaantuu, caaltuu, badhaatuu, hortuu, gootuu kana jedhanii baasuu. Kana keessaa immoo abbaanii fi haati maqaa yoo ofii isaaniitii baasuu barbaadan. Kana yaannee turreeyyu jedhanii nama ammatu sanitti yookaan dubartii ammatu sanitti himanii ishiin eebbiftee indiddu eegas hin filattanii jettee eebbiftee maqaan suni nama sanii ragga'aaf. Irreechi kana duwwaa moti immoo ka hoggaa akkuma jenne kenna hoggaa jennee durboo kadhatan kennaa irreechi hin kennamaa. Yoo gaafa fuudha baan ilmi abbaa fi haadha isaatitti jilba isaaniitti irreeffatee jilba dhungatee gateetti dhungatee eebba fudhatee gara fuudhichaatti deema.
Egaa kuni an dhuunfaadhaan ta'uu an ummata keessa jiru ummanni dhuunfaadhaan mataadhaan waan godhu. Hawwaloo immoo akkuma duratti dubbannee irreecha tulluutii fi irreecha malkaati. Kana duwwaas moti immoo irreechi waloo ongeen tokko yoo naannoo sanitti uumamee oromtichi naannoo san jiru hangafa ammaannatti tulluuttis ba'uu hin danda'u, malkaattis ba'uu hin danda'u. Yaa Waaqni nu araarame maal balleessine? Nuyi uumaa keeti. Si malee homaa hin qabnu nu araarame. Balleechaa hoo qabaanne dhiifama nuu godhi. Hunduu harka kee jira. Hunduu uumaa keeti. An miilan deemus, an lafarra loowus, an lafa jala jirus, an samii keessa jirus. Hunduu uumaa keeti. Yaa Waaqni nu araarame jedhaniiti. Akka bokkeenyi roobuuf korma qalanii korma sana mataa qabu hin jira, angorra'u hin jira. Hundumtuu seera qaba. Akka hangafa ammaannatti seera qabu. Seera ganama tumamee fi heera ganama tumamee fi heera caffeen tumteef saniin ummanni Oromoo waaqa isaa araarfatee Waaqni suni odoo horii san gogaarraa baasanii waa hundan qopheessin duumechi duumechaa'ee yeroon bokkeenyi roobuuf hin jira. Kanan dubbachuu danda'u ammaan waan ijaan argeef waan kana. Egaa kuni saayintifikaalii ragaadhaa kana han jedhu Oromoo waan kadhate waan itti dhiyoo jiruu fi waan waaqarraa kadhate dhabeen beekuu hin argata. Anammaa kana odoon ta'in kaan duran odeechaani. Oromoon odoo waan adda addaatiin hin laaqqamin diinni dhufee maqaa isaa geeddaree lafa isaa maqaa geeddaree aadaa isaa geeddaree aadaa isaa fudhachiisee afaan isaa fudhachiisee maqaa isaa fudhachiisee Oromoo laaqqamee too Oromoo akka of hin taane godhame san odoon ta'in waggaa Oromoo biyya isaatiin gadaa isaatiin seera isaatiin foollee isaatiin abbaa duulaa isaatiin biyya isaa eegaa ture sani waan waaqarraa kadhate hin dhabu hin argata. Afaan Rabbi kenneef heera Rabbi kenneef waan waaqni kenneef hin argata. Dubartiin caaccuu baattee dhiirri kallacha baatee hongeen hoggaa dhufe akkuma duratti jedhe haati caaccuu siiqqee ishii qabattee okolee ishii qabattee gaadii ishii qabattee abbaa manaa ishii wajjin abbaa bokkuu ishii wajjin abbaa malkaa ishii wajjin waaqa kadhatanii waaqa araarfatanii waaqni an kadhatan san kennaaf. Oromoon awwaaqni yeroo tokko dugdanutti garagarchee egaa cubbuu yoo hojjetanii cubbuun sunii yoo waaqa araarfatan malee yoo waaqa kennan malee kenna jechuun kiyyaa kadhaa duwwaadha. Waaqni horiin barbaadu garaa qulqulluudhaan laphee ofii cabsanii waaqa ofii yoo qulqullummaadhaan kadhatan namaa dhagaa. Wanta irraanfadhee turra jira. Irreecha kana waggaa deemanii qulqullaa'aniiti deemu malee qaama ofii dhiqatanii qulqullaa'anii uffata miiccatanii uffata haaraa waan adda addaa laguu adda addaatirraa lagatanii malkaa soo dhaqan tulluu soo dhaqanii waaqa ofii kadhatu qulqullaa'anii yoo damni jiraate yoo dhugaan bahe malee waaqnis namaan araaramu.
namni tokko yoo daba hojjate dabni inni hojjate sun hookan mataa isaatiin ba'a hookan ilmoo isaatiin ba'a. Cubbuu hojjetame san dhugaan bahee hamma dhugaan hin bahinitti yoo sobanii waaqa kadhatan waan inamaan dhaga'u. Dhugaan bahuutirra jira. Oromoon maal jedha? Dhugaan ilmoorra nama marartiidha. Dhugaa dabarseen kennu ilmoo ofii dabarsee kenna malee oromtichi dhugaa hin dabarsu. Dhugaan ilmoo waaqati waan jedhuuf. Dhugaan ilmoo waaqati. Cubbuun tokko akkuma jedhe abbaa saniin ba'a yookaan ilmoodhaan ba'a. Hamma kenna kennanii dhugaan sun bahee araarri hin bu'initti waaqni namaan araaramu. Amma warri ollaa keenyaa hin jiru yeroo tokko tokko ati kana goote maal gooteedhaniit yeroo kiloo faasigaa gaafa jimaataa osoo balleechaa san nama daba irratti hojjete san odoo dhiifaman gaafatin yeroo 40 yookaan yeroo 20 jilbiifadhuu kai waaqni si dhiisaa jedhuun. Oromoo keessa wanta akkanaa hin jiru. Oromoon dhugaa barbaada dhugaa irratti hundaa'eeti. Waaqa gowwoomsuun waaqa mooksuun hin danda'amu. Waan dhugaa waaqaa sodaatuuf duratti jedhee ilmoo dhugaan fi ilmoo kan filatta hoggaa jedhaniin dhugaa filata malee oromtichi ilmoo ofiitii muti. Kanaafi dhugaan ilmoorra nama marartii kan jedhameeto yeroo hunda Oromoon maanguddoon Oromoo mammaaku. Ayyee dhugaan ilmoo waaqati. Gara irreecha arfaasaa kanatti deebina. Irreecha arfaasaa kana yeroo kabajanii fi irreecha bonaa yeroo kabajan faaruun faarfatamu garaagartummaa qabaayi. Haalli kadhannaa isaa garaagartummaa qabaayi. Mee kanarratti yaada akka nuuf kennitaniif jedheen. Ka garaagarummaa awweeddisan hin jiraa hanjeedhan hin jiraa. Mee maal jedhu xiqqoo ishee yoo yaadattan. Egaa gabbisa yoo roobe lafa gabbisee jedha. Gadaa Oromoo yaa ulfaa koo Odaana bee yaa ulfaa koo ayyuu Oromoo yaa kurfaa koo roobe lafa gabbisee jedhaniiti wal jalaa qabanii deemu. Yeroo arfaasaati. Maaree yoo hin jedhu maaree. Kun yeroo arfaasaati moo yeroo bonaati kan jedhamu? Yeroo roobee lafa gabbisee waan jedhanii roobni suni fuundura jiraamoti roobii lafa gabbisi. Yeroo lachuu jedhuun hin danda'ama. Irruma caalaa immoo yeroo dargaggeechi an sirbu tokko hin jira. Arfaasaa qotan malee birraa maal makaratu. Ijoollummaan kuusan malee niitii fuudhan maal nyaatu an jedheetoo dargaggeechis an sirbu hin jira. Kuni Oromoon ilmi Oromoo tokko hamma mataa ofii danda'utti hamma waan ofii kuufatutti niitii hin fuudhu. Dur kanaafi arfaasan an jennu an amma nu fuundura jiru kana kanaaf arfaasaa qotan malee birraa maal makaratu. Ijoollummaan kuufatan malee niitii fuudhan waal nyaatuu han jedhameeto dargaggeessi Oromoo qeerroon Oromoo weeddisu an akkanaati. Dubartoonni mareeyoo dubartoonni maal jedhu? Dubartoonni yeroo faarfannaa maaliif faarfatu? Dubartiin isan isaanii qabu. Maal jedhu? Ayyoo waamaa yaa ayyoo waaramee waamaa. Naanoo tuna
naanootu naanfootu naanbaattu ayyoo maaramee maa ilmoo na dhoowwattee sanqallaan qullaa kaataa sanqallaa qullaa dheechaa na baasi ayyoo maaree salphina guyyaa keessaa Achi naanbaattu naanoosiftu naanfootu naanodhitu maal ilmoo na dhoowwattee naanbaattu naanoosiftu maa ilmoo na dhoowwattee egaa wannoo hin qabaan isaan jedhanii kana jedhanii ayyoo waama yaa ayyoo maaramee waamaa sanqallaan qullaa dheechaa na baasi ayyoo maaree salphina guyyaa keessaa an jedhani amma namni ayyoo maaree hoggaa jedhani dhiifama naa godhi hundumtuu waan mataasaa waan qabuufi ayyoo maaramee haadha Yesuus sanii moti kun dur dura Yesuus hin dhalatini an dur jiru kanaan akka walitti finneen barbaada ummanni Oromoo warri na dhaggeeffatus maanguddoon dur hin beeku maaram immoo hoggaa namni dawan kadhata sunis maaram Oromooti malee ayyoo maarameedha malee warra biraa sanii motii kana sirriitti naa beeka. Rakkoon qabu. Ayyee gaafa irreecha arfaasaa kana yoomii hanga yoomitti kabajamame? Irreechi arfaasaa an kabajamu ji'a kanaa qabeeti hamma waxabajjii biyyatti amma waxabajjii 12tti. Ayyee mee haala amma waxabajjii 12tti in kabajama. Isa booda ganni waan seenuufi in kabajani. Maal jedhu gungumni waaqaa waan jiruuf arfixoon adda addaa waan jiruuf bubbeen bombolattiin waan jiruuf tasgabbaanii waaqa kadhachuun waan hin danda'amneef isa booda matuma ofiitiin waaqa nagaan nu bulchitee nagaan na oolchi nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi jedhanii waaqa kadhatu malee iyyanii sagalee wannoo jedhaniitoo waaqan kana naa godhin jedhani ganna hoggaan suni ganna waan ta'eef malkaan hin guuta malkaan du'aaf jiraa baatee deema waan adda addaa baatee deema qulqullina hin qabu cabbiin hin jira obombolattiin hin jira galaanni hin guuta kana keessa malkaattis hin irreeffatamu waan hundumtuu hin dhaabbata malkaan qulqulluu ittiin irreeffatan malkaan an qulqullaa'u fulbaana keessa galaana hin irratu lagni han calaleetoo ummanni gamaaf gamasii walitti dhufu waan saa yeroo biraa egaa irreecha birraa hoggaa ga'e isarratti haasa'uu hin dandeenya amma irreechuma tulluuti waan akkanaaf fakkaata irreechi tulluukaa yeroo duraatiif biyya Ameerikaa kana keessatti yeroo duraatiif magaala Minisootatti gaafa waxabajjii 19 irreeffachuuf deemnaa gaafin biraa hoo jiraachuu baate. Ayyee gaafiin jira gara xumuraatti dhufaa jirra finna rakkoon qabu gaafa sana irreeffachuuf qophiirra jirtu haa ta'u isarratti yaada yoo qabaattan namoonni akka hirmaatanis yoo dhaamsa dabarsuu barbaadan boodarratti dhaamsa nu dabarsitu kanumaan wal qabatee haala biyyaattu akkamitti kabajamaa jira hin kabajamu moo kabajamu wayi quba qabdu irreechi arfaasaa kun laalkaa irreechi kuni baadiyyaatti hin kabajamaa duruu anqa qallachaa dur yeroo Minilik dur
sirriitti kabajama seera isaa eeggatee yeroo isaa eeggatee ergi biyya keenya Oromiyaan kunuleeffattoota Amaaratiin qabamee waa hundaa hin balleessan. Amma fakkeenyaaf tulluun Cuqqaalaa tulluu 8 waa keessa Tuulama keessa jiru keessaa inni an filatame. Maaliin filatamee yoo naan jette? Awwaalli nabii achi. Nabi odaa nabee an dhaabe. Malkaa Hawaas an burqisiise. Achitti irreeffataa turaniiyyu. Ammumarree achitti hin irreeffatam. Wanti ta'e tokko ummanni keenya akka beeku tulluu Oromoon itti irreeffatu hunda bataskaana jaraan dhaaban. Tulluu Cuqqaalaa maaltu jira? Abu'ee Gabra Manfas Qidduusan jedhu maqaa isaatiin achitti siidanoota nabee isaan gama jira. Bataskaanni isaanii immoo gamana jira. Ani ijaan arge. Bara 2005 irreecha dhaqneeti bakka siidaa nabee sana agarree irreecha naannoo Oromoo naannoo sanii Oromoo Adaa Liibanii wajjin Aayotii wajjin Abbaa Gadaa wajjin irreecha sana achitti irreeffanne nuyi siidaa nabee jalatti. Amma ergasii maalan dhagaa waggaa lammaffaadha moo waggaa sadaffaadha qeesonni achi jirtu an taabota abboo sana hoogganan burruusa baatanii siidaa nabee san caccabsan jedhani. Kuni dhugaadha. Siidan nabeetis caccabeeti. Abbaan Gadaa waggaa sadii oppidiyoodha. Wayyaanee wajjin jiru yeroo dhumaaf egaa deebifameet ijaarama jedhanii waggaa sadii birrii biyyattii sanii 12,000 fudhatee fardaanaa bitatu waan ittiin godhe hin beeknu siida sun deebi'ee hin ijaaramne. An biraa immoo tulluu eegduu han jennu hin jira. Tulluu eegduu kinoo Gafarsaa achi. Tulluu sanirra ayyaantuu Oromoo dur ayyaantuu Oromootu achi ture. Abbaa Tuulamaatiif Maccaati achi ture. Raayyaa achi ture. Kana booda maal godhan? Tulluu san anis arge bishaan hin jira, wanni hunduu hin jira. Tulluu san gubbaa achirratti irree seenaa Oromoo balleessuudha jedhaniit taabota Madaanaalamii jedhamu achirratti dhaabani. An Oromoo achumaan awwaallamee hafe. Tulluu san jala immoo bataskaana Maarqoosii moo maalan jedhamtu jira. Maarqoosii san irratti ijaaranii bakka awwaala Abbaa Tuulamaatiif Abbaa Maccaa bakka awwaala Raayyaa achitti ijaarani. Biyya haa dhaqnu immoo biyya Arfan Qalloo Oromoo achi bataskaanni Qullubbii Gabreel jedhamu hin jira. Bakkeen inni itti dhaabbate suni irreechi dur ayyaantuun Oromoo beektuun Oromoo qaalluun Oromoo qaalluu hoggaan jedhu qaalluu sirna gadaa keessa jiru malee qaalluu hanfa gusanii moti. Bakkeen san raagdu jira. Raas Mokonniniif irree raaganii wanna isaan jedhan san waan godheef Hayila Sillaaseen dhalatee Hayila Sillaaseen guddatee Oromoo daaraa godhe. Achitti irree bataskaana dhaaban bakka raagan Oromoo qaalluun Oromoo mana isaanii balleechanii bataskaana isaanii san achitti dhaaban. Bakka hundattuu kana Finfinnee keessa san jiru bakka Goorgisii dhaaban san bakka galmi ayyaantota Gullallee an jiru. Kanaaf bakka hundattuu
aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo awwaalanii ani isaanii akka irratti lalisu godhani. Kanaafi waan baay'eedha haasofneeffinnu yeroo gabaabaa kanatti hamma dhumaa dhaloonni keenya, uummanni keenya waan amma haasa'amu kana ani waanan ijaan argee, waanan beekuuf, waanan maanguddoo irraa dhaga'een haasa'a malee ofii kiyyaa uumee tumeetii moti. Ayyee hin kabajamu moo hin kabajamuu isa jedhu irratti kaasneeti kan seenaa durii nutti himtanii. Egaa hin kabajamu moo hin kabajamu han jedhamu irreecha arsadii attamitti awwaala keessaa bahee addunyaa fudhachuu danda'e yoo jettee na gaafatte innis ka'oomsa isaa qaba. Irreecha qallattu malee hin jira, duruu hin jira. Jaratu addaan baase, jaratu addaan dhoowwe. Irreechi fi gadaan, waaqeffataan, qaalluun Oromoo, ayyaantuun Oromoo, abbaan muudaa Oromoo, wanti Oromoo hunduu wal qabate, sirna gadaa wajjin wal qabate, walitti hidhate. Irreechi yeroo lama yeroo sadii ijoolleen naannoo Tuulamaa jiran, ijoollee naannoo Tuulamaa odoo hin ta'in Oromoon bakka hunda dhufee naannoo Tuulamaa jiraatu yeroo adda addaa yeroo baay'ee yeroo wayyaanee sanii tulluu furiitti kabajuu, tulluu furii achitti kabajamaa ture. Biyya soggaan jiru gaa ijoollummaa kiyyaa tulluutti baanee waaqa kadhannaa abbaan kiyya yoo danda'e korbeecha qalaa yookaan jibicha qalaa akkanatti irreechi tulluu adeemaa ture. Kana duwwaa moti immoo irreechi amma irreechi tulluu kuni taphni fardaatis hin jira. Erga irreeffatanii booda, erga waa kadhatanii booda tapha fardaa, taphni fardaa maaliifi ganna dhoqqee waan ta'eef qeexala taphachuu waan hin dandeenyeef urufa dhaqanii yookaan dirree tokko dhaqanii dargaggeessi qeerroon tapha fardaatis hin taphatu. Tapha dubarris an taphattu hin jiraan, sirbitu hin jirti, waan akkanaati. Egaa irreechi amma maaltu adeemaa jira? Maaltu nutti adeemaa jira? Yeroo darbe agarree irreecha hora Finfinnee yeroo duraatiif yeroo mormi isaanii sillifamee xinnoo furaman san ummanni keenya bakka jiru Keeniyaa keessa warri jiran, bakka adda addaa warri jiran, Mombaasaa bakka adda addaatii dhufanii piroofeesaroonni, doktoroonni dhageechee waan achitti haasa'an attamitti akka nama gammachiisu, attamitti yeroo tokko tokko ana himmaan tula qabe ummanni kun bakka hunda aadan keenya dedeebite waltajjiin Oromoo kanatti yoo deebite gara fuunduraa Oromoo waan ta'u tilmaamuu hin danda'amu. Oromoon addaan faca'ee bakka hunda jiru. Amma kibba Afrikaa kitti an jiru kuni gaaf tokko akka waa'ee walitti qabeetoo waansaa hunduma keessa jira. Irreechi kun bakkuma hunda jira. Hunduu hin beeka. Akkatti gadi baafatee gochaan mul'isutu rakkise malee hunda keessa jira. Annutti deemaa jiru waan guddaadha. Bara dhufu kana irreechi arsadiitis kabajamee dhiisee waaqni kun haa beeku kan dabballeedhuma isaaniitti kabaja ta'a. An Finfinneetis immoo mamii keessa jira. Kanaaf irreechi diina turu jalaa hambise malee Oromoon irreeffachaa ture, ammas irreeffachaa jiraadha. Ayyee biyya ambaa kana keessaa keessumaa biyya Ameerikaa fi biyyoota garaagaraa, biyyoota Awurooppaa garaagaraattis egaa akkasumatti Oromoonni akka keessan ciccimoo ta'an ayyaana irreessaa kana isa arfaasaas haa ta'u, isa bonaas haa ta'u ni kabaju. Iddoo biraatti biyyoota Awurooppaa kana keessatti iddootti kabajamu ni jira. Irreechi arfaasaa moo irreechi birraa? Irreessa arfaasaa kana kan arfaasaa haasa'aa jirra waan ta'eef. Irreecha arfaasaa kana ammaa Awustiraaliyaatti Oromoon hin kabaja. Ammumarree yeroo darbe kabajani.
Egaa naannoon biraatis Awurooppaa keessa warri jiru si Kanaadaa si maalis warri jiru ittuma fufa. Ka'umsa barbaachisa waan hundaafuu maaliif wanna uumnee muti nuyi waan jiru waan qabnu tureeyyu. Kuni hunduma keessa hin jira laphee hundaa keessa waan jiruufi gochaan mul'isuudha malee wanta haaraa nuyi uumna hin jiru. Nabaabilee akaakilee uumaa keenya duudhaa keenyarraa fudhannee too asiin geenyee yeroo duraatiif amma biyya Ameerikaa kana keessatti aadaan keenyas baqataa ta'eeti nus baqataa taanee egaa waluma qabannee kabanyee ka waan immoo gara fuulduraa waan nu yaadu hin beeknu egaa wal qabannee too kan biyyatti deebina ta'a. Fakkeenyaaf waldeenyi Maccaa fi Tuulamaa biyyatti waan tokko warraaquu hin dandeenye akkuma dhageechanitti amma diisitti Oromoonni bu'uuressanii waan guddaa waan adda addaa waan nama boonsu Oromoo biyyaatti hojjechaa jiru. Innis baqateetu biyyaa bahee akkuma irreechi amma baqachuu irra jiru kana egaa kana jira waaqa kadhachuudha akka biyya keenyatti deebinee waan keenya aadaa keenya taasifnee annamaatis kaba ulfeeffannee keenyas nu ulfeessanii akka jiraannu waaqa kadhachaa jirra. Egaa yeroo duraatii fi Ameerikaa kana keessatti torban lamatu nu hafe amma akka waaqni nu milkeessu torban lamaan irraa natti fakkaata. Waaqni akka nu milkeessu waaquma kadhannaa kanumatu jira. Isa ayyaana irreecha arfaasaa kana kabajuu faana wal qabatee dhaamsa gabaabaa isin dabarsitan yoo jiraate uummata naannoo sana jiraniifis Oromoota naannoo sana jiraniifis haa ta'u warreen bakka biraa jiraatanii sagantaa kana hordofaniif walumaa galatti aadaa ofii faajjii ofii kabajuu ulfeessuu bakka guddaadhaan ga'uu irratti ga'een keenya maal ta'uu qabaa isa jedhu gabaabsitanii walitti cuunfitanii dhaamsas ergaas yoo qabaattan walitti qabdanii akka nuuf dabarsitaniin barbaada. Dhaamsa kana xinnoo afaan jaraatinis dubbadhuu naa eeyyamtu. Lakki afaanuma Oromiffaatiin nu dubbadhaa sagantaan keenya sagantaa Oromiffaa waan ta'eef. Haa ta'u maaliif warra afaan keenya hin beeknes warra uummata kushkana waamicha godhuufan ture. Okkee tole. Ayyee dhaga'uu dhiisuu danda'u jedhee waan hin yaadeefi. Yooma rakkoon hin jiru egaa uummanni keenya isa dura diinni naftanyaan bitamtoota maqaa Oromoo qabatteetu uummata keenya ficcisiisaa jirtu kana yaa Rabbi nurraa kaasi Rabbi irraa kaasi dhumaatii ijoollee keenyaa gadda guddaan nutti dhaga'ama. Waan addunyaa kanarra akka hin taane ta'aa deema. Oromoon akkuma weenni gogaashiitiif akkuma duutu Oromoonis lafa isaati dachee isaati albuuda isaati dhabamsiifamuuf deemaa jira. Oromoon bakka jirutti nama biraa odoo eeggatin diina itti dhufaa jiru kana diina isa balleechuudhaa deemaa jiru kana waan qabu waan warka wal qabatee dhumaatii jalaa ofaa baraaru. Hoggaa ilmoo keenya ilmoo isaanii intala isaanii daa'ima isaanii kichuu isaanii isaaf fuulduratti ajjeesanii lafarra butan kana maal eega Oromoon kanaan hin dhaabbatu bee ani isaaf fuulduratti koffisanii too lafarra qototassaniin hin dhaabbatu bee itti dhufaa jira. Ani Oromoodha hanan dhaamu. Diina kee dhufee si balleechuu deemu ofirraa dhoowuuf ofirraa qolachuuf ofirratti tarkaanfii inni barbaachisu fudhachuuf mirga guutuu qabdaan si gaafatu hin jiru. Waan barbaadan diina kee fuuldura jedhu diina kee ofirraa faccisi. Ijoollee aartee guddiftee dhalchitee guddiftee barsiiftee gaaf tokko naa ta'a jettee too abdattu. Yoo rasaasa ergisaati yoo rasaasuma isin gibirii kaffaltanii horii keechaniin bitanii ijoollee keechan isin fuulduratti ajjeesanii maanguddoo ayyolii teenya kabaja dhoowwanii biyya isaaniitti irratti waan uumamee waan dhalatee hin beekne diinni Abiyyi Ahmadiin hoogganamu diinni naftanyaa Amaaratiin hoogganamu
diina biyyattii sani diina Itoophiyaatiin hooggana waraana Isaayyaas Afeworqiitiin hoggaa dubartoonni Oromoo dubartoonni Tigree gudeeddamaa jiran hoggaa ummanni dhumaa jiru boru mana hundaa waan seenuuf ummanni keenya akka ofirraa qolatu akka wal ta'u akka diina ofirraa kaasu ambiraammoo filannaa jedhanii as deemaa jira namni filannaa kanarratti hirmaate diina Oromooti diina ummata Oromooti in milkooftani filannaan kunis hin milkaa'u badii guddaatu isinitti adeemaa jira yoo harka wal qabannee harka wal qabattanii abdii keechan angaara jiru an bosona keessa jiru an bakka hunda jiru kana tumsa gootaniif yoo wal gargaartanii too diina ofirraa kaaftan malee Oromoo wanni jedhu hin hafa waan gochaa jiran hin beektu hin dhageessu bakka dursanitti nu deebisuuf lafa keenya fitaraarota maqaa baasanii Qanyaasmaach Dajjaasmaach Raasi jedhanii lafa dargiin isinii deebise lafa dargiin nuu deebise abbaa gita bittoota isaaniitii deebisuuf isaan Oromoon barbaadan Oromoo galtuu Oromoo sobduu Oromoo hattuu Oromoo atiif achi ilaaltee gaararraa taatee bultu barbaadu malee Oromoo sabboonaa hin barbaadan filannaan ammaa deemu kun Oromoo namaa keessaan qabu Oromoon warrumti filaturre warra abaarrame haa ta'u dhalli dhala isaanii saree gurraacha haa dhaltu an abaarraman haa ta'an ani gadaa dhufu kana gadaa abbaa gadaa ta'an ta'u waggaa sadi booda kanaafi Oromoon ammas wal malee homaan qabu baa kibbaa kaabaa dhiyaa waltajjiidha tokko ta'ee ijoollee fincaan lamaa kana akka ofirraa kaasee seera isaa sirna gadaa sirna ateetee sirna siiqqee sirna qanafaa seera abaabilee seera akaakilee keenya an dursan akka deebisu nu sirna qabna sirna gadaatin bulla qawwee faranjiitin biyya keenya Minilik nurraa fudhate malee aadaa qabna seenaa qabna warra seenaa hin qabnettu warra duraa duuba hin qabnettu warra qawwee ergisaatin warra duraa duuba hin qabne warra abaabilee isaanii tirree waamuu hin dandeenye warra karaa irratti dhalatetu Oromoo garboomsuudhaa deema waan sitti dhufu beeki nuyi warri ala jirru karaa barbaachisaa ta'e isin wajjin jirre waaqa irree isinii kadhanna waaqa biraa godhuu dadhabne hin dhageenya warra hidhame kana akka waaqni araaramee fi hiikanii waaqa kadhatanii maa warra hidhamee waaqa kadhattan jedhanii namoonni sheekonni hidhaman hin dhageenya hin beekne kana caalaa maaltu nutti dhufaa jira maaltu isinitti dhufaa jira raftanii beekaatanii boru argoon keechanii natti mul'atu eenyu eegdu diina ofirraa kaasa diinni bee duraa duuba hin qabdu be afaanni fi qawwee qabdi malee warra horiidhaan bitame dabballoota horiidhaan bitame allafa tuulamaa gurguratan allafa Oromoo gurguratan warra garaadhaan yaadu malee warri sammuudhaan yaadu waan hin jirreef yaa Oromoo diina ofirraa kaasi tulluu wallootti baatee bee fincaan irree wogati lakkifte galaana ta'ee diina kee fudhatee deema yoo wannoo taatan kanaaf sodaattuudha diinni humna hin qabdu duraa duuba hin qabdu afaan miidiyaa kana hin dhaggeeffatina tokko miidiyaa isaanii hin dhaggeeffatina miidiyaa sobaa hin dhaggeeffatina Oromoon bakka bu'aa hin qabu an bakka bu'aa kee gartokkeen manatti hidhamee akka mana keessaan baane godhamee gartokkeen mana hidhaa
أماني مرتيت الرجال لكيس أبانو منا نقصي أبي أحمد جرب نقص تربة فامو مال جريت هديسا صوبا حتو أمتا كينيا إذا أجيس تاجرا أندرجي نقول أنا ما تتصير الرت لفرت الرت أرجلين بيجنتو أمتا كينيا رت دي ماجرا جبادة وفرا قلدا وفرا فتشسا وان كبدانين دينا كيسان وفرا فتشسا يوكنا قوتا مالي انجرو دردري وربو بيبال وربو ورجر أمان نانو كان جراچا تراني maal jedhu amma jarri yoo biyya keenya qabatan oromoon bibbaali oromoodhaan hin jedhan maqaa dur ittiin waaman san እንደዚህ warra akkana jedhamtu as tureeyyuu ufuma isaaniitiin waaqni itti dheekkamee balleechee jedhu mootummaa fixarree waaqnatu itti dheekkamee dhibeen itti seenee fixee kana hambisuuf harka wal qabannee diina keenya ofirraa hafachiifnu diinni abaabilee akaakilee himachuu hin dandeenye oromoon amma dhumaatitti sanyii isaa lakkaa warra sanyii hin qabnetu nu balleechuudhaan waan deemaniif kana qalbeeffadha ofirraa faccisa ofirraa qoladha diina keessan bakka argitanitti waan dandeessaniin qooma ofirraa qooma balleessa kanuman jedha galatooma. Ayyee obbo Naggasaa Deetti sagantaa keenya irratti keessummaa taatanii yaada bilchaataa eebbaan kan dabalame hundumaa waan nu qooddaniif maqaa daawwattoota keenyaatiif maqaa daawwattoota Jirraa Miidiyaa fi maqaa Oromoota maraatiin hedduu sin galateeffadha. Baay'ee jiraadha baay'ee jiraadha. Jirraa Miidiyaan gurra ummata Oromoo gurra ummata cunqurfame waan ta'eef yoo danda'ame gara fuulduraa itti yaada afaan jarri beekaniin itti himna waan isaan beekaniin itti himna akka galuuf warra hin beekne seenaa keenya akka beekanii afaan isaaniitiin itti himna kanaaf kanas itti yaadame baay'ee galatooma guddadha jabaadha ijaaf gurra ummata keenyati warra biraatis warra akka keenyatti cunqurfame ummata Walaayittaa ummata Qamaant ummata Agaw ummatuma Tigree nuyi ummata wallolan qabnu seera malee wannoo seera isaaniitiin wallolla malee eenyumaanuu wallola jibba walirraa hin qabnu seera isaaniitiin wallollu malee nuyi jaalala ummataa qabnaa moggaafachuu guddifachuu an addunyaa kana barsiise ummata Oromooti Oromoon nama jaalata horii guddifaterree qalee nyaachuu hin mararaa kanaaf nuyi jibba namaan qabnu an jibbine seera jaraati wallolaa jirra an nu lolummoo warra seera jaraa bakka bu'ee qawwee hidhatee nu lolaa jira qawweenis harkaa dhumtiin injifannaa jabaadha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa faajjii aadaa har'a qindeeffannee kanumaan xumurraa sinis egaa sagantaa keenya irratti yaada komii qeeqa yoo qabaattan karaa koomentiitiin nu erguu dandeessu sagantaa keenya immoo yoo jaallattan hiriyoottan firoottan keessanii fi lammiiwwan keessaniin sheerii godhaa isiniin jenna ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jenna. Nagaatti kan galatooma. Baay'inni rakkoodha uummata mataansaa harreen baadiyyaa taate harree diida qambar sadii cabsee qotiyyoon gafarsaa hammeen nulee mataas injiraanacheessa hammeen nulee mataas injiraanacheessa Kana bango aksisa, ubamni sera kumadapse, nakadebina